meeshaalee nama lama abbaa gadaa lamaa fi arsii lamaa fi gujii lama itti dhiyaadha. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota kabajamtoota kiyya bagee jiraattanii isiniin jecha deebi'ee dhufee jira. Isin akkam jirtu isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyyaa irraa qorii jahaa fi fal'aanni meeqa? Fal'aan haga kanaa kaname akkanatti meeqa fal'aan haga kanaa qabadhee dhufe yeroo seentanitti jechuudha viidiyoo kiyya like share godhaa yaada keessanillee naa kennaa isiniin jedha baarakallahu fiikum wanta sappoortii na gootaniin immoo jazaakumullahu khayran galatooma jechuudha warroonni viidiyoo kiyya like share akkasumallee yaada gaggaarii naa kennitan barakadhaa ulfaadhaa isiniin jedha gujii fi meeshaan kun meeshaa nama lamaati. Wal keessa godhatan jechuudha. Qoriin tuni qorii akkaan guddoodha. Gujiidha jechuudha aadaa gujiiti. Hiikella isin agarsiisaa waa'ee qoriitirraa aga tokko immoo isinii haasayaa isiniin jedha. Tunillee xiqqoodha jechuudha. Xiqqoon jedhamtu garuu tunis maashaallah baay'ee bareedduudha. Dhayaan isii immoo akkana jirtiin isiniin jedha. Qorii akkana ajaja akkana isin duras baasee jira jechuun gilgilii wajjin garuu tunneen gilgiliin qabdu arsiidha isiniin jedha obboleeyyan kiyya tuni qoriilleen akkana fakkaatti taaneen illee rareellee isin agarsiisa akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya tunillee arsiidha tuni abbaa gadaati odaa kanan agartanii akka hagana irra gattara jechuudha qorii yoo hagana irra gattare dhayaan isillee bareedan isiniin jedha qorii goyduudha isiniin jedha obboleeyyan kiyya qoriiwwan tuni ittiin fayyadamne ka eegas illee kana jechuudha hordoftoota kiyya akkasii obboleeyyan kiyya qorii yeroo takka obboleeyyan kiyya muluma baay'ee mawaddaddee ka achi kutte kana jechuudha ka achi kutte kana garuu amma ga tokko sirraa jirti gannalleedha warroonni qorii barbaadan ijoolleen hedduu jechuudha wajjin haasofne haga isiillees jettu sabara isiniin jedhee turanillee jechuudha ammumaan jettu jechuu haga 8,000 deemtee jirti. Garuu ammaan tana jechuudha obboleeyyan kiyya qoriin aga qoriiwwan tana jechuudha tanniin guddoon 6,500 baatee tunniin 6,600 baate jechuudha 6,600 beeytan jechuudha obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee jechuudha haadha bilaalirraa qorii 3,500 ilaa haga 4,000tti isinii bitaa ture isiniin jedha waddannaan immoo hin waddachaan bakkuma waddadde jedhan obboleeyyan kiyya tarii dhaga'uu dandeettan jechuudha. Akkas isiniin jedha keessallee yoo laaltan qoriiwwan tana jechuudha ana akka kiyyatti obboleeyyan kiyya qorii yoo hojjetattan osoo beelloon hojjetattanii natti tola jechuudha beelloo jechuun ka tasbeen asirratti irraa ba'u jechuudha ana santu natti tola fedhinnaan namaa garagara namoonni hedduun jechuudha yoon calleen ka achirratti irraa ba'u maal godhanii qorii aadati jedhanii amma fakkeenyaaf yeroo marqa baasan jechuudha yeroo qoriin qorii heexote obboleeyyan kiyya hooma takka hin shakkitan isiniin jedha qorii diimaa qoriin ani namu tokkicharraa bita balleessanii tolchanillee lakkoofsa isaanii isinii kenna yoo wanni bade jiraatellee haadha bilaalirraa bita jechuudha hin jijjiirre isaanirra qoriiwwan tana fakkaatti akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyya calleen isaanillee isaan ka'anii ani sodaadha yoo amma akkanatti garuu isaan akka mee isin agarsiisa viidiyoo isaanii wayiin qaba akkanatti rigan jechuudha an akkasitti qaqqabee rigu maaliif waan jiidhu natti fakkaatti namni immoo waan hojjete san waan itti amanuuf akka itti amanutti hojjetaa isiniin jedha akkasi qoriileen meeqa meeqa isiniin jedhe waan ittiin bitaa jiru isaanirraa jechuudha gabayallee isinillee hin beektan anillee hin beeka qorii 6,000 bitaa jira gurguddoon immoo tuyyuu 6,500 fal'aanni 500 isiniin jedha fal'aanawwan kunniin jechuudha amma arsii wajjin hojjetame qorii tana wajjin jechuudha kunniin inni lama akkatti gurraacha fi adiidhan jechuudha
jarri walirra hojjetatanii anaaf obboleettii tiyya naan jette ana garuu nama tokkicha na ajajenu nama lama naan jedhani maal godharee hojjechuu beeka gurraacha fi adii naan jedhan fal'aana illeen jechuudha. Akkasii kun immoo abbaa gadaati isiniin jedha. Abbaan gadallee gurraacha fi adiidha isiniin jedha. Lakki faala silan arguun isin natti hin himtani gujii itti isinii dabalan argitanii gujiin qoriiwwan tana irratti akkana isiniin jedha. Abbaan gadaatis gurraacha fi adiidhaan isiniin jedha. Akkas obboleeyyan kiyya yeroo aadamaaf malee yeroo baay'ee ittiin nyaatuun amma maan kan namni sibiilumaan fayyadamaa jira isiniin jedha. Kophatti illee akkana jira kurreewwan isaanii jechuudha. Akkasii arsii hoomaan hiine waynaan jettani qoriiwwan tanuma fakkaatti fiikuudha obboleeyyan kiyya qoriiwwan tanuma fakkaatti isiniin jedha. Akkasii an akka yaada kiyyaatti akka kiyyaatitti ta irratti hafu tana bitta wajjin ba'u filatta immoo ta irratti haftu filattanii ani hin beekun isiniin jedha. Amma fakkeenyaaf obboleeyyan kiyya yeroo saamsitan amma marqitanii yookaan bachoo haa ta'u bachoon illeen hagana ol baati mibi'aansi haga kana oliin baati jechuudha. Bachoon yoo xiqqeessanu yeroo sanitti kana akkana galchitanii eegasii saamsuuf xiqqoo yaanii akkasuma fakkaatan sa'aba wallaahi akkasii haala kanaan dhiibban galti jechuudha. Argitanii akkanatti wayi nama jalaayyuu tuqaa waan jedhuufin isiniin jedhe osoo ka irraa wajjin ba'u filattanii bareeda. Garuu immoo dhugumatti qoriidhaaf yookaan aadaadhaaf kama irratti hafu kana wayya. Maaliif aadaa eega jedhame bakki wayitee saffatti baatu san tolfatteetiniin callee kanaan bareeddee achi baati miire. Akkasii walumaa galatti filannoon namaa garagaraa isiniin jedha. Filannoon namaa eeyyen garagara isin ka filattanii isintu beeka kadas isin jedhu yookaan namni tokko kana filateef namni birallee san filatuu dhabuu danda'a. Argitanii namni tokko beelloo filateef kun immoo beelloo filachuu dhabuu danda'a. Kana fakkaatti isiniin jedha ka aadaa arsiitiin akkatti bareedde qoriiwwan tuni qorii jahan isiniin jedha. Abbaan gadaa lama arsiin lama gujiin lama qorii jaha. Qoriin jahan tun akkasitti baatee keessaa guddoo tana qofatu birrii 6,500 tunniin immoo 6,600 isiniin jedha. Jazaakumullahu khairan. Warroonni qorii ajajachuu barbaadan yaani mee amma laalaan isiniin jedha. Anu yoo birrii 3,500 hojjetadha jedhu na harkaa fagaataa jirti. Maaliif qorii 2-3 qabaatuun nama barbaachisaa katamatti mabaare walla akka isiniin jedha. Akka isin jalaa hin fagaannee fal'aanni babbareedni kunniin illee jechuudha. Birrii 500 qofa. Egaa obboleeyyan tiyya Zaaraa fi Aishaan meeshaan keessan kana fakkaataa isinillee asumaan laalladhaa isiniin jedha warroonni jechuudha. Meeshaa kana ta'ee kanaan alas jiru meeshaa aadallee ta'ee meeshaa mana keessaa Arabiyaa majlisii fi firaasha akkasuma meeshaa farneecharii barbaadan lakkoofsi kiyya duwwaa 964842526 argachuu dandeettanii isiniin jedha. Turtiin kennaa kanarraa haganuma asumatti nu addunyaa ilmi namaa ganamaa fi galgala akkatti dhama'uuf tanallee si kennee rabbi si haa gammachiisu. Bakka jiran maraa si haa iyyaafatan. Aboo ganamaa fi galgala illee kee haa ta'u guyyaa. Gammachuu malee gadda rabbi sirraa haa qabu. Wallaahi waan rabbii kee gaafatte argachuu rabbi qooda kee haa godhu. Hanga duniyaa jirtu harka ilma namaa rabbi sin eeggachiisin. Abbooteetii